ergaa faarfannaa kana aga kana jenneeti kirrii meeqa qopheessitee jirtaati? Kirrii 4 qopheesseera. Shanaffaa immoo remix godhee hojjedhe dhiyoodhuma kana bara 2009tti. Remix goote kana hojjette qabda? Jira. Faarfannaa madurii keessa deebitee hojjette? Faarfannaa durii keessa 5 fudheen haaraa 5 yookiin 6tti dabaleen hojjedheen jira. CD isaa gabaarra jira. Gabaarra jira. Mee warra haaraa sana keessaati? Waan argame borbaduuf jettee gungumaan adeemin garaa koo Waaqayyo jira inni si waame seenaa kee ol kaasa guyyaa tokko dubbatee naalu jedhee raawwata akka nama mitinni waaqa imimmaan ija kee dhiqaa deemu gooftaan harka isaan sirraaqa Yesuus harka isaan sirraaqa jedha. Ameen. Eebbifame. Egaa mee faarfataa ayyaanaan egaa amma tiraakii 5 qopheessitee namoota bira ga'ee kallattii garaa garaatiin namoonni dhaggeeffachaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf faarfannaan kee baay'ee namoonni baay'ee faarfatan iddoo hundumaatti dhaga'amu. Abbaa Abrahaam kan jedhu faarfannaa kana yeroo Abbaa Abrahaam Waaqa Yisihaaq kan jedhu yeroo baay'ee faarfatama. Faarfannaan kunis baay'ee fudhatama hin qabaata. Mee ati faarfannaa kana tiraakiidhaan CD'tti qopheessuu keetiin faayidaa argatte qabdaa? Faayidaan argadhe hin qabu. Faayidaan argadhe gurra sabaa naa ga'uunsaa faayidaa guddaadha. Namni dhaga'ee kan itti qalbii jiratu faarfannaa qalbii jiratu baay'ee jirama. Kan akka barri keenya maaliif ta'e bara baarsaa jedhu kuni iddoo baay'eetti jaallatama akka qabu yaadii koona tilmaama. Namni itti qalbii jiraatu. Mee maal irratti hundooftee ati faarfannaa kanaan qopheessite yeroo sana maal miira akkamii keessa turte? Miirran keessa ture kana hojjedhu namootatu maal ture akka jaalala jalqaba amma silasitti miira baay'ee xaalla Kiristoos gaafa jalqabaa sana wal jaallannaa baay'ee walitti siqu ijoolleen utuma ta'ee utuma haalli tokko jiraate iyyuu amantoonni gara jalqabaa kana baay'ee xuruu ture. Adeemsa keessa garuu isuma gara waldaa dhufutu waan biraa waan hin taane waan ulfina Waaqayyoof hin taane jechuutti ka'e. Akka duraa sana qulqullummaan hin dhibe. Dubbii Waaqayyoo kana naga'u hojiirra oolchuu isaatu ulfaataa ta'a dhufe. Isatu maali namnoo karaa sodaa Waaqayyoof qabu. Sodaa Waaqayyoo dhiise. Namni karaa Waaqayyoo daggate yoo maali jedhee waan jedhu na yaachisuutti ka'e. Isatti booddee kuni abaarsuma wayiitii waan jedhu yaadeen barri keenya maaliif ta'e bara baarsaa isa jedhama. Lakkoofsa kaaseta kee lakkoofsa meeqaffaa keessa jira faarfannaan kun? Lammaffaa keessa jira. Lammaffaa keessa jira. Tole egaa mee erga akkana ta'e mee faarfataan ayyaanaan dhaloota ammaa kana akkamitti ilaalame? Dhaloota ammaa kana akkana itti ilaalu faarfannaa wal qabatee jechuudha. Faarfannaa wal qabatee dhalooti ammaa dhaloota qaroomaan wal keessa jiru waan ta'eef haala amantii kana wajjin gaafa walitti fidee ilaalu akka ilaalcha kootiin adeemsa kallattii Waaqayyoo irra sirriitti adeemamaa jiru natti fakkaatu. Sababiin isaa biibilikaalii achi deebitee yoo ilaalte waan baay'eetu wal bira darbaadha. Hin faarfataa dhaloonni kun hin faarfata iddoo aarsaa kana baay'ee faarfataa akka faarfatu kanatti immoo akkuma kanatti alaammoon agartu. Darbee immoo waan akshinii maalaa argitu kanatu asitti dhufte argita. Adeemsi qulqullina hojii wangeelaa, hojii faarfannaa, hojii tajaajila waldaa keessaa kun waan isa biyya lafaa wajjin dhufee wal makee wayii natti fakkaata. Garamitti akka inni deemu dubbachuun isaa xinnoo nama danqa. Yoo dubbatte immoo akka ooldi faashinii jechuuf barbaadu. Akka gara ammayyeessuutti fiduu barbaadu amantii kana namoonni. Ammayyeessuu, faashineessuu waan akkasiitti fiduu barbaadu. Wangeelli immoo wangeeluma durii jalqaba barreeffame sanatti orjinaala malee amma ammayyeessuu hin dandeenye. Wangeela ammayyeessuu hin dandeenye. Mee asirratti gaafa waa'ee ammayyeessuu jiru wal qabatu faarfannaan meeshaalee ammayyaatiin faarfatama. Akkas gaafa jedhamu meeshaa muuziqaas barbaachisaa. Meeshaa sagalees barbaachisaa. Meeshaa ammayyeessuudha moo jarri kun tajaajila kana ammayyeessuudhaaf kan isaanii adeemantu si biratti fudhataman qabu? Meeshaa qarooma fiti.
isa waan gootu hin qabdu. Dammoo bareedaadha si wajjin hojjenne badaa rakkoo waan qabus miti. Hin bareecha iyyuu caalaa bareechaa dhufe iyyuu malee waan miidhe hin qabu. Garuu akka durii kadhatee jilbaan gad jedhee waaqayyo harkaa fuuchuun sun hin jiru. Namni. Inni teessee yoo ilaalte amma faarfannaan an beeka faarfannaa koo keessatti amma faarfannaan akkaataa baay'een akka dhufu barsiisaan nu barsiisaniiru sin jedheera. Faarfannaan utuman karaa deemu amma uumamuu kana laalee dinqifadhee barreessu jira. Keessa kootti hafuura kootiin tilmaama miizana isaa gaafa ilaalu humna akkamii akka inni qabu nan beeka. Innan jilbeenfadhee utuun jilbeenfadhaa jiru naa dhufee boo'aa barreessu immoo isa sana caalaa humna qaba. Isa sana caalaa ergaa qaba. Kan meeshaatiin qopheessituuf kan kadhattee qopheessitu. Kadhattee qopheessitu sun humni isaa hin caala. Teessee yoo ilaalte amma faarfannoota amma faarfataman kanaa si'uma tokko ho'anii bulluqanii maal jedhanii darbu. Keessa namaan bulan. Hin bulan. Faarfannoota dur faarfataa turre siin jedhu sana immoo taa ilaali. Hamma irraatti faarfatamaa jira. Amma bara 96 hojjedhe siin jedheera. Isa duraadha daftaratti barreessuun koo kirriitti kan hojjetamedha. Kirriitti yeroo jalqabaa 96 hojjete. 96. Atileest naannoo waggaa 16 jechuudha. Garuu ammayyuu faarfatamaa jira. Ammatu yeroo sana kirriitti gaafa hojjette eessatti hojjetteeti? Beekamaa Malkaamuu Caalamuun Beel Istiidiyoo jira. Finfinnee dhuftee. Istiidiyoon afaan Oromoo tokkittiidha yeroo sana. Finfinnee dhuftee. Eeyyee. Qarshii meeqatti fitte? Egaan qarshiin itti fite yaadadhu. Hin beeku yoos qarshii isaan qabu siin jedheera. Namatu si waase. Waa'ee jalqabaa attamitti akka faarfannaa gara faarfachuu yookiin tiraakii hojjechuutti dhufte sanaan jette tokkotti sii deebi'a. Faarfannaa jalqabaa tokko sinodosii naa hojjete. Sinodosii Beetelee Damdolloo. Faarfannaa isa kamii? Isa jalqabaa tokkoffaa kirrii tokkoffaa 94 sana hojjedhe jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kirriitti kan hojjette 94. Kan kee kun ajaa'iba ta'e dhufaa. Kan kee kun ajaa'iba kan jedhu. Maalan si gammachiise. Eessatti hojjetame inni? Beel Istiidiyoo. Inni jalqabaamu 94 moo? Naannoo Addisuu Gabayaa. Istiidiyoo tokkitti jira yeroo sana kan beekamaa duwwaa. Gammachiis firoomsaa kun. Cheerchiitu si hojjechiise. Beetel Sinodos. Beetel Sinodosiitu hojjisiise. Yeroo si gammachiis firoomsaa faachii. Kanaaf maallaqatti bahee hin beektu. Sanuma baase yeroos. Garuu gurguramee gaafa ka'u birrii bashannaa laatan. Gurguramee gaafa raawwatu. Kaasitiin tokko birrii kan gurgurame yeroo sana. Kaasitiin tokko yeroos waraabbiin see birrii 6 gurguramti. Orijinaalii see 8. Orijinaalii 8. Waraabamas waan ta'eef. Waraabbii teeppiin aartichiitti waraabdee gurgurta waldaa fuulduratti. Kanaaf yeroo jalqabaatiif faarfannaan kee sana gurguramee Beetel maqaan Yesuus Beetel Sinodosiin faarfannaa kee qopheessee gabaatti dhiyeessee gurguramee siif immoo qarshii 500 sii laate. 500 naa kennan. Cheerchii meeqatti gurguratte yaadamte? Egaa amma namni hordoffii seera qabeessaan duukaa bu'e hin jiru. Hundumti isaanii immoo kutaa hojii wangeelaa kutaa Sinodosii keessaa kutaa hojii addaa qabuuti bakka bu'umsa namaa laatan. Kamsoo abisheedhama mucaan suni isa bakka bu'ee hojjetaa ture. Footoo kana geessee gara saarisitti maalitti geessee poosterii kana na hojjetee na hojjisiise isa. Yeroo sutuma gurguruutu achumaan biyya alaa bahe mucaan. Kamsoon? Gurgureeras kassareeras buufadheeras hin jenne. Siif garuu qarshii 500 sii laatanii. 500 naa kennanii. Sitti toleera? Baay'ee natti tole. 500 argachuu. 500 hin qabu yeroo sana. 94. Anna mataa isaa nagaa malee waa'ee 500 hin beeku. 94. Eeyyee. Mana barumsaa nanni ammas deebitee ati. Mana barumsaatti deebi'eera malee 89 itti deebi'eeni. Kutaa meeqati bara sana? Kutaa 4-5 isa darban waggaa 7 taa'eera baraasiin jedheera. Mana barumsaa dhaqeen barsiisaa mana barumsaa sana daariktera ta'ee na yaadadda Shifarraa Baqqalaa jedhama. Mana barumsaatti deebi'uuf dhufeen jedheen kiliyaansii fidadhu naan jedhe yemaalegii walalitti taa'aa ture siin jedhee namti namichi obbo nama fira koosa bukkee barsiisaa bukkee taa'aa turedha. Kiliyaansii achii fudhachuu na barbaada. Kaardiin qochitti hafe hin jiru. Yemaalegii walalitti Elleenchee iddoo jedhamutti. Egaa kiliyaansii fudhachuudhaaf na danqa. Garuu ammas miseeraatti nan dhiyeeffadha nagashaan jedheen. Waggaa meeqa turte erga mana barumsaa dhiiftee naan 7 jedheen. Waggaa 7 sammuu siillaa baattee dhuftee mana kutaa 5 ta'a naan jettaa 4 teessa malee naan jedhe. Barsiisaa akkasii jedhe. Lakki barsiisaa nan hojjedhaan jedheen. Maaliin si beekaa naan jedhe. Fedhuma barumsaa keessa koo jira waan ta'eef nan hojjedha ammaaf 5 kaa'aatiin jedheen. Adaraan jedheen adaraa waaqayyoon jedheen. Ammaaf 5 kaa'aati yoon dadhabe furitti na deebisaan jedheen. Nama wabiisii ta'uun argattaa naan jedhe. Kan maali? Mana barumsaa mallatteessii kan nagashu. Abbaan kun didaniiru sitti meera.
Abbaan kee mana barumsaa natti si Inni natti jedhaniiru. Gaa hojii bakka kaatee naan jedhe yeroo. Achumaan nama kan biraa tokko ijoollee isaanii geessaniiru maaloo barachuun barbaadee wabiinaa ta'an jedheen. Maaloon ta'a malee naan jedhaniiru namni sun waldaa keenya keessadha. Akkan kuwaarii keessa xinnoo jajjabaatu mana argu. Tu barattee turanii. Jennaan mallattoo naa mallatteessa wabii ta'anii. Naa mallatteessanii jennaan nan galee Simisteera galte. kutaa shan naqee gale. Itti ciniin nadheen hojjedhe. Gassi deebisoo waan ta'eef. Eeyyee akka gadi hin deebineef ciniin nadheen hojjedhe qubeen beeku yeroo sana qubee laatinii kana barreessuun beeku. Barsiisaan tokko jiru barsiisaa jiru walduma keenya Beetel keessa jiru isaan kudhaffan tokkoof kophaatti qubee na shaakalchiisan. Maqaa waamu Oromticha jedha. Kophaatti na barsiisan. Qubee kana sirriittan baradhe dubbifamaa dubbachiiftuu jabaa laafaa maaloo isaa hunda isaanan fide inni shamarri deekkee jirti. Waan tokko na rakkisuma qubee barreessuun. Afaan Oromoo maatirikii kutaa kudhanii een fide afaan Oromoo irratti. Innaa simisteeratti ganna deebisaa isan jedhe waan keessa koo jiruuf gad deebi'uuma waan hin barbaanneef maal gochuun irraa laata cimee jechuun irraa laata. Cimeen hojjedhe. Nan hojjedhee simisteeratti tokkoffaan ba'e. Baruma sana. Baruma sana waggaa torba taa'ee dhaqee tokkoffaa ba'e. Eeyyee jiru riyoonni koo amma mucaan tokko Gambeelaa itti dhibbisee mirreessaa dhamti. Tasfaa Gammachuu mucaan jedhamu jiru. Barsiisaa Fayyeeraa Daggafaa kan jedhamu jira. Kilaasii tokko turre. Asteerri Deebisaa kan jedhamtu jirti. Ammaadha maatiiti. Kilaasii tokko jirra. Ijoolleen kun xinnoo gaga'oodha nuyi. Gayeeyyiidha. Ijoollee warra kaan caalaa xinnoo fooyyee qabna. Innaa hin dinqifatan baay'ee. Waggaa torba ayyaanaan waggaa torba taa'ee dhufee nurratti tokkoffaa ba'ee nu maaloof hin jenne achitti kaan. Innaa akka ittiin Waaqayyo na gargaare kutaa afuritti akka hin gadi hin deebine na gargaare jechuudha. Achii kaasee Kanaaf bara kaas ta'e jalqabaa 94 gaafa. Egaa barumsa koo kanarratti hin fide amma 94 sana teensiin fide siin jechuu kooti. 94 sana egaa kaasita tokkoffaa sana utuu hin hojjetin tura maaltu akka kaasita kana hojjetamu godhe yoo jette mana barumsaa kutaa 8 9tti yeroo itti dabartu si gargaara naan jedhanii turan waldaan. Yuunifoormii sii binnaadhanii turan. 9 yeroo 10 itti dabartu. Hamma itti immoo akkuma taate ta'e baradhu jabaadhu malee dhiisinnaan jedhanii gaa na gorsuutti kan argan barumsatti deebi'e. Waldaan. Garuu waan ta'e xinnoo walitti bu'iinsi tokko ture akka jedhan sana ta'uu dhiisanii nafa yuunifoormii gargaaruu isaanii nafe. Ni nafe. Lana garuu ani dhoqqee dhiitee mana maragee lassaniin hojjedha maatii nan jiraachisaa. Maatii koo abbaa koo harka nan qabachuu kooti hojii karaa tokko. Mana maragdaa. Nan lassana maal jedhaa. Maallaqa achi argattu maatii sin jiraachisa. Maatii nan jiraachisa yuunifoormii koo maaloo kun nan bitadha. Gaafan damdoolloo deemu mana barumsaa kutaa 8 9tti gaafan darbu waldaan akka jedhanii yuunifoormii ta'an dadhabaniiru na didaniiru. Damdoolloo magaalaa deemte. Eeyyee achi naannoo keenya hin jiru yeroo ta'eef. Isa booddee waan uffadhu sin qabu waan irra ciisu sin qabu ijoollee walii wajjin walitti dabalame. Mucaan gaaddeenyaan koo akka itti tafaa kan jedhamu jira uumaa kan jedhamu jira ambaayee namarraa mucaan jedhamu tokko jira amma itti gaafatamaa eegumsa fayyaa aanaa Haroo Sabbuuti. Isa faataanii kutaa tokko kireeffannee galle birrii 35. Sagantaatu naannoo jira amma sagantaa tokko dhaqe. Mucaan kun hin faarfataa waliin jedhan. Abbaan ani isaan hin beeku ta'ee akka isaan arga akka isaan argan hin beeku faarfataadhaan. Obbo Daggafuu Indaala'uu kan jedhamu tokko amma oolataa jiru. Kottu meetiin faarfattaadhaan miti jennaan hin jedheen. Kottu tokko nu gadhiisi kaa'edhaan. Tokko nu gadhiisan. Tokko nu gadhiisan. Sagantaa mandaraa irratti. Nan faarfadhe. Ati eessaadhaan canqaadha. Canqaadha kana miti kan milkiiti. Milkii kun eessa? Milkii hin beektan isin namni hin beeku waan ta'eef milkii tolaadha moo jedheen. Eessa jiraattam? Mana barsiisaa gibbii tokko kireeffadhee jiraan jedheen. Mee dhufee mana kee ilaalaa naan jedhe jaarsi. Hin dhufan. Gaafuu waan irra taa'umsaa hin qabnu waan irra ciisichaa miirri sireen kennaan kunootiin jedhee lafuma itti agarsiise. Sharaa wayii binnee lafa afnee achumatti irra ciifna. Sharaa mara. Sharaa mara itti agarsiise. Uffannaa noonnaan uffannaa kunootiin jedhee waan akka fooxaa tokko jira. Jaarsi mataa qabatanii hin gaddan. Mee kamisa borii gadi kottu gara suuqiitti naan jedhan magaalaa gara gadii waldaa Beetel guddaa biratti suuqii banataniiru suuqii naaf ta'an agaddu. Jaarsi suuqii qabu. Jaarsi suuqii qabu. Boda gafuun kun jechuudha. Firaashii jirbiitu jira yeroo isin yaadatta ta'e hin beeku firaashii jirbii beektaa? Firaashii jirbii sun birrii 70 bitama. Sireen teephaa tokko jira gabaamatti baatanii deemu naannessu. Isee immoo birrii naannoo birrii 50tiin naa bitan.
fuudhii gadi naan jedhanii naan dura kaa'ee rifeensi irra kaa'ee ijoollee koo gwaaddinyoo tokkooti hin darbe hin kaasne sharaa lafaa. Si hin qabatanii isaan warumti fooyyee qaban iyyuu hin darbe. Isa booddee fooxaa kan biraa bitanii naa dabalanii uffannee ciisuutti kaane. Tuman jedhuun damdoloo keessa baraa dhufe. Qees Tafarii bar keessaa kan jedhamu immoo Sinoodosii Beetelliyaa turan. Nama canqaa naannoo cirrachaati. Sagantaa mana isaaniitti naa affeeran isaanis. Nan naqee asuma bulee nan bulee amma eessa jiraachaa jirtan nan akkas akkasiin jedheen. Yoo asuma nu bira teesse maal taasise gargaaramaan jedhan qeesii. Akkanatti bulluquu ta'e akkanatti ta'uu ta'e waan isaa wallaahi. Sitti tole. Nama si gargaaru argatte waan ta'eef. Baay'ee. Na hin ta'an jedheen. Jala deebifne. Isheetti. Yammatu hin jedhe yammatu isaanis shigaadhaan maalin godhe deebiin ofii gaafadha. Isa booddee gaafsii ka'ee mana qeessitti tan guurradhe. Ijoollee isinii isa siree fi uffata firaashii keessa obbo Daggafuun nu bitan kana isin irra jiraadhaan jedheen. An baay'ee fayyi. Ofii kooti mana qeessitti tan galee isaan kilaasii bareedaa siree xarabbeezzaa ibsaa qaba kilaasiinii naa kennanii as keessa jira namni tokko sitti hin bu'u waan sirra keessa nutti himi hankeenya nyaata hankeenya dhuddaa barumsa keessairiitti baradhu jedhan. Achumaan waa'een kaasitiif hunga ka'e. Achumaan hojjetame. Isaanumatu kaase. Isaanuma kaasee haala isaan machaacha'anii maal jedhanii kaasitiin kun karaa sana sii qophaa'e. Karuma keessii fa'aa waaqayyo barnaaban. Waa'ee birrii yaaddofne waan ta'eef gaafa kaasetichi hojjetamee gurguramus gara birrii sanaa nan dhimne deebitee yaaduun sin dhimne jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan qaroo ifaa akkuma itti fufetti jira. Egaa akkuma hordofaa jirtan faarfataa ayyaanaa milkii wajjin seenaa jireenya isaatii bakka ka'umsaaf akkaataa jalqabbii tajaajila isaatii fi haala amma irra jiru irratti haasa'aa jirra. Ammas nu hordofaa isiniin jedha. Mee faarfataan ayyaanaa milkii tajaajila miidiyaa akkamitti ilaala? Tajaajila miidiyaa tajaajilli miidiyaa akka ilaalcha kootti harka 50 baay'ee gaarii akka ta'etti ilaala. Harka 50. Eeyyee. Maaf 50 irraa hir'iste? Harka 50 immoo akka inni sirrii hin ta'e ilaala. Wanta inni sirrii miti jedhee yaaduuf maaliif yoo jette namni gara waldaa dhaquu gara waldaa amantaa isaa dhaquu baay'ee inniisi. Amma manuma taa'eetu TV hordofaa. TV ilaala. TV ilaala. Waldaa dhaquu paasterii isaa biraa qeesii isaa biraa gorsaa ongeelaawii isaa biraa gorsa bal'aa argachuu dhiiseera. Baay'een manuma ciisaa oolu sanbatas iddoo waldaa badaa dhaqaan jiran. Yoo ibsaan badillee saaba dhanni isaanii amaleeffannaan manumaa TV ilaaluutti bareef ibsaa yoo badeyyuu niisu. Isumayyuu immoo chaanaaliin adda addaa banamee waan jiruuf isa tokko ilaalaniituun quufinsi tokkotti immoo dabarfatu. Sanarraas xinnoo irraa dhandhamanii utuu waan jireenya ta'uuf tokko keessaan fudhatin yeroon TV jalaa guba yeroon sun jalaa sokka. Yeroo qalbii jirannaa yeroo kadhannaa sirrii yeroo waaqeffannaa sirrii hin qaban. Karaa kanaatiin akka badaa gaarii ta'e ilaala. Eeyyee. Mee miidiyaan hojii wangeelaa hojjechuu irratti gahee qaba moo hin qabu jettaati? Gahee guddaa qaba. Gahee guddaa qaba. Miidiyaan hojii wangeelaa hojjechuu irratti gahee guddaa inni qabu amma namni jechuudha. Amma miidiyaan banamee jiru tokko wanta asitti ta'aa jiru utuu miidiyaan hin jirree amma biyya taa'ee hin argu. Namoonni immoo si'a baay'ee keessumaa dhuga ba'umsa tokko tokko gaafa hordoftanii TV utuun ilaaluun fayyee namoota jedhan baay'een dhaga'a. Baay'een argas. TV utuun ilaaluun harka keessan mataarra kaadhaa gaafadhan mataarra kaadheen akkuma sanaan fayyina keessa darban namoota jedhan nan dhaga'a. Kun gaa TV sana fayyisee tuun ta'ini qilleensa sana fayyisee tuun ta'in amantii namichaati murteessaan. Amantii namichaa murteessaa asitti. Kanaaf sana dhaga'ee immoo abalulaa aniyyuu akkasittan fayyee yookiin achi dhaqee waliidhaama. Dhufee fayyina sana argatee gala kan mana qorichaa dadhabe immoo waan baay'ee argama. Amma kan warra waldaa keessa jiran irra caalaa tajaajilli miidiyaadhaan kennamu ormoota bira qaqqabuudhaaf gaadha itti yaadda. Gaadha jedhee yaada isa waldaa irratti hojjetamu caalaa inni sun ga'aa akka ta'e itti namana. Kan miidiyaa. Kan miidiyaa.
miidiyaa yeroo jalqabaatii fi dhimma kana irratti sagaleen hojjetaa ture sagalee misiraachooti. Sagalee misiraachootiin namoonni baay'ee lallabaaf barumsa adda addaa dhaga'aa turaniiru. Akka bifa reediyootti akka ammaattitu viidiyoon hin hojjetamu jechuudha. Yeroo sana namoonni baay'ee na yaadadha naannoo keenya reediyoo tokkitti ture kan barsiisaa sila siin jedhu sana kan abbee isaanii reediyoo tokkitti jira gara mana 10 meeqaa ta'aniitu iyyaa wal gala. Saayii tokko walakkaadhaan jalqaba Siichelsiin kan sagalee misiraachoo sun lallaba faarfannaa kadhata saatii walakkaa gidduu waa gidduu raawwata. Yaa'anii itti naanna'anii dhaggeeffatu akka sagada ganamaa akka sagada galgalaa wayiitti dhaggeeffatu sagalee waaqayyoodha. Sagalee iyyaa'u itti yaa'u reediyoo kanatti yaa'u. Bakka reediyoon jiru barbaada namni sabaraa yaa'e. Reediyoo 3-4 naannoo jira yoo ta'e itti yaa'u baay'atanii 20-30-45 ta'anii itti naanna'anii dhaggeeffatu. Yeroo sana iyyuu miidiyaan iddoo guddaa qabachuudha yoo sagalee misiraachootti darbu sana iyyuu. Booddeen immoo namni amma humna isaatti mana manaa qaba mitiire. Inni mana hin qabnes ollaa mana kee ilaaluu danda'a. Akka ittiin hojii guddaan hojjetu. Mi'aati TV ifa fayyinaaf waldaa ifa fayyinaa akkamitti ilaalte? TV ifa fayyinaatii fi waldaa ifa fayyinaa kana ani dhiyoodha TV kana chaanaalii isaa argachuun koo. Wanni tokkotu darba ture mucaa kaanserii miila wayiitu madaa'ee jira isa. Fakkaata yaadatti ta'e. Dhuga ba'umsa isaan arge. Nama miilli madaa'ee kadhatamee fi kadhatamee fi dhugaa ba'e jedhamu gaafa dhufu dhugaa ba'e. Gaafa madaa'e sanaaf gaafa fayye sanatu wal biratti ilaale. Amma gaafa dhufee keessa galee ilaalu immoo baay'ee waan namatti tolu. TV egaa achi teessee TV ilaalte. Gaafa TV ilaaltu iddoo waan iskiriiniidhaan agarsiifamu lafa kaameraan qabateedha kanatti ilaalte. Gaafa dhuftu immoo waldaa isteejii irra baatee waltajjii baatee dhaabattee tajaajiltee sabisaas saba akkamii akka ta'e tajaajila akkamii akka kennamu qaamaan bira geessee ilaaltee jirtu. Mee ati kana akkamitti ilaalte mee? Kanati argitee dhuftee fi kanati immoo dhuftee argite tokkodha. Kanan dhagee dhufee kan biraa. Kanan arge immoo kan biraa. Kamtu caala? Isan argee caala. Isan argee caala. Tole kanaaf tajaajilli waldaa ifa fayyinaatti kennamu akka gaarii ta'etti ilaalte jechuudha namoonni fayyan. Mee osoo ati waldaa ifa fayyinaa keessa jirtu namoonni HIV irraa fayyanii osoo dhugaa ba'anii argiteeti jirta. Nama HIV waggaa 4 qoricha fudhatee kanatti argiteen dubbadha. Ka waggaa 21 qoricha HIV fudhatee fayyees hin jira. Ka waggaa 4 qoricha HIV fudhatee dhala isaallee HIV wajjiniin baadhee rakkadhu jedhee dhala isaa irraa qoricha HIV kutee hadhuu jedhee nama dhiisee garuu gaafa waaqayyoon kadhatamuuf fayyee argiteeti jirta. Tu afaan isaaniin dubbatanii jechuudha. So tajaajilaan dubbatu otoo hin taane utuu namni sun akkasitti fayyeerraa jedhee dubbatu. Mee ati kan akkamitti ilaaltamee harka fayyisuu waaqayyoo kana waldaa kana keessatti mul'achaa jiru ati akkamittiin ilaalte? Miraakil baay'ee ni gifadhe. Sababiin isaa waan baay'ee waa'ee televezyiinii tajaajila televezyiinii ati kaafte kanarratti waan inni keessa baay'ee gammade keessa baay'ee siggimuu gammadee waaqayyoon galateeffadhu keessa tokkoof tokko yoo jiraate namni keenya dhibee garaagaraa qaba. Dhibee fooniif dhibee hafuuraa qaba. Dhibee hafuuraa isaatti yoo amane waaqayyoo amma kana hammi kun fayyaa jechuu hin dandeenyu hafuura isaatti. Hammi kun mootummaa waaqaatti galaa jechuu hin dandeenyu. Hammi kun immoo dhiisaa jechuu hin dandeenyu. Amantii keessa isaatti shamiti namicha. Garuu namni wanta mul'ataatti keessi isaa gara caalu wanta mul'ataatti quufa. Wanti mul'ataan fayyina foonii kana caale immoo hin jiru akka lafarraa ilaallu kanatti. Mitiiree? Kanaafi mana qorichaa biyya adda addaa deemee dookteera abaluu bira dhaqee hin dadhabame. Naan jedha dheengidda fa'a kaleessa dheengidda gaafa nasii argumma dheengidda. Falan qabuutii dhaqii taa'inaan jedhanii akkasuma calluma taa'inaan jedhanii naan nummoo asii calluma jedhii deemisiin jennan hin teessu jedhee. Hin teessuutiin jedhe. Taa'ii jedhanii nu immoo deemisiin jennan. Bakka xumuramaadha yeroo dooktorri mana qorichaa jedhutti harki waaqayyoo immoo lakkii fayyitee socho'uu dandeessa kana caalaatti fufuu dandeessa kan jedhu waaqayyo gaafa hojjetu hojii baay'ee nama dinqifachiisu baay'ee hojii dinqisiisaa waaqayyo hojjetu ta'uusaa ilaalee waaqayyo galateeffadha.
kun sagantaa qaroo ifaa akkuma itti fufetti jira. Keessummaan keenya har'aa faarfataa ayyaanaa milkii wajjiniin waan bal'aa kaasnee seenaa jireenyaaf tajaajilaa wajjin wal qabatu waliin haasa'aa jirra. Ammas itti fuftanii akka nu hordoftan isiniin jenna. Tole egaa faarfataan ayyaanaan maatii horateeraa laata? Maatii horadheera. Haadha manaa qabaa. Ijoollee lama qaba. Ijoollee lama qabda. Haadha manaa qabda. Ijoollee lama qabda. Eh. Bara meeqa dhaabbatte gaa'ela? Bara 97. Bara 97. 94 faarfannaa kee jalqabaa qopheessite. 96 faarfannaa kee lammaffaa qopheessite. 97 immoo gaa'ela dhaabbatte. Akkasi. Gara barnoota keetiittiin deebi'a osoo hin xumuriin kan baanee qabna sababii ta'eefi kutaa 10 bara 94 xumurte. Ergasii booda barumsa itti fufte moo 10 irratti dhaabde ati? Egaa akkuma siin jedhe sana mana qees tafarii barkeessaan taa'ee barataa ture siin jedheera. Isaanitti na fufsiisuudhaaf fedha guutuu qabu turan. Kutaa 11 jalqabee 95. 95. Qellamitti mana barumsaa Qellamitti. Meeshi. Jalqabeeni abbaan koo dhukkubsatan. Akkuma sila dura sitti mee an hangafa maatii keenya keessaa dhiirri nattaante kan jirtu durbadha. Qonna kan qotu hin jiru. Gaafa dhukkubsatan dhukkuba coggaarraa hamaan qabamanii dhukkubanii maasiin duuduuf ka'e maasiin dhumte ani eegaa ture sun. Duuduuf gaafa ka'u maal wayyaa'ame mana qorichaa deddeebisne immoo danda'ame isaan qeesii faayina gargaaranii nan geessee ta'u diddiideettan maate lafa duuduuf gaafa ka'u radii akkuma sanatti dhuma sanatti dhaabeen nan gale. Mana barumsaa dhaabdee gale. Mana barumsaa kutaa 11 dhaabeen gale. Galeetanii hojii qonnaatti deebi'ee irratti qonnaan qote. 94 sanaa waan ani itti haaree tokko immoo qaba. 94 maaltu ture yoo jette 93 ganna keessa waldaa warra Jarmanii tokko jiru. Faranjoota tokko addooyyota tokko qabna waldaa beetelii wajjinii. Isaanii nama tokko nuu kennaatii jedhan yeroo sana kaasitii tokkoffaan baasee jira. Kaasitiitu margitee faranjoonni kaasitii kana addooyyota 8 qabnaa ijoollee durbaa 4 fi Addooyyoo jechuun maal jechuudha? Paartinarshipii jara sana wajjinii achuma dhufu dargaggootumatu ijoollee dargaggoota 8 dhufa. Dhiira 4 fi durbaa 4 dhufa. Hidhata hojiiti. Hidhata hojii. As keessaa waldaa keenya keessaa immoo nama 8 fudhatanii tokko itti wal deemnee waldoota ilaalla waan tokko tokko hojjetu. Mana barumsaa kana gaafa sponsor godhanii hojjetan fa'aa qalamii dibnee fi maal goonaa ofuma duukaa nu adeemsisu ture. Faranjooti kun. Eeyyee. Sanuma duukaa xinnoo see tajaajilattis waan arganiif kaastii hojjechuu kos arganii faranjoon immoo argitee dinqifatanii kaastii kana argitee miirri ayyaana addooyyee abaluudha jedhanii baay'ee gammadaniitu maal mijeessu. Ergamma kana jabaatu ta'ee dargaggoonni biyya keenya keessatti hojii wangeelaa badaa adeemsisaa jiran akka kana jajjabaataa jiran waldaa keessatti jedhanii walduma keenya keessatti dargaggoota kana arganii eebotaniitu dargaggoota kana keessaa yeroo sana immoo dura taa'aa dargaggoota waldaa Beetel Canqaati. Dargaggoota kana keessaa qabaa dargaggootaa kana irratti hojjetaa waan jiruuf ayyaanaa kana wajjin hariiroo addaa tokko uumnee Jarmanitti dhufee afaan Jarmaniin ji'a ja'a baratee ji'a ja'a immoo dargaggoota nuuf leenjisuu waan jedhu tokko kaasee achitti qeesitti dhufee haasaa faranjiin suni Carraa Jarmanii silaachaa jiru jechuudha. Barri kun bara meeqadha? 93 ganna keessaa fi 4 jechuudha. Qeesii wajjin haasa'anii already foormii isaa xumuree ji'a 3 walii wajjin haasofnee footoon haqee mijatee foormii guutee raawwateetu xinnoo namoonni waldaa keenya keessaa qeesiin badaa walii wajjin yaadii keenya walitti dhufne tokko jiru. Ayyaanaan aqayyana maal jedhu qeesii jedhanii qeesiin jara kana tokko akka na gaafannaan akka itti mijeessaa jira. Qeesii kan biraatti moo? Qeesii warran bira taa'u sanatu qeesii waldaa Canqaatti mugaa. Yoo akkas goone maalis itti fakkaataa already bakka wal hin dinnu itti tolayyuu jedhee bakka ofuma kootiin akkuma waa waldicha ta'e ittan foormii guuchite ayyaanaa xumurree rajee sadiyyuu ture yaadhaan qeesii jette fariin jennaan. Baay'ee itti gammanna fakkeenyaaf baay'ee natti tolaadhaan qeesiin gaafasiif. Galanii garuu foormiin sun guutamuu isaa sana irratti hin ta'a jedhanii galanii jaarsolii waldaa mariisanii ayyaana akkasitti mijeessaa jiru qeesiin yaadi kun immoo kan taane goonaa jedhaniitu murteessan jaarsolii waldaa galanii akka hin deemne maal goonaa jedhanii qeesitti dawwalan qeesii jennaan faranjoonni nama meeshaa taphatu barbaaddi baay'ina nama muuziqaa kana taphachiisu barbaadi taphaa jaallatti faranjiin ayyaanaan muuziqaa hin danda'u nama qayyarraa jedhan
yaadi keessan sirrii garuu nama waa jijjiiru moo jaallattu jedhani moo qeesiin. Jijjiiru muuziqaan jaallatti garuu yaada jijjiiramaa moo jaallattu jedhan keessa bariin. Yaada jijjiiraa jirtu sirrii. Hin jaallattu naan mee mari'annee sitti himna kaa'e. Adeemsa keessaa qeesiin gara walgahii gara Addis Ababaa kana dhufu amma Beetel sinodosota keessaa hojjetu qeesiin as jiru mana asii qabu. Walgahiidhaaf ji'a tokko uffattu kan isaan nama bakka bu'umsa kaa'anii. Nama isaan bakka bu'umsa kaa'an sanaa wajjin dafanii dhimmicha fixan warree waldaa kooti. Nama kan biraa bakka bu'umnaa sinodosii wanti waamaa dhaabuu isaanii. Anaaf mucaa hiriyaa koo tokko jira ifaa jokolaa. Netti foormii guuttee hafee gara hidhaatti naannessan. Hidhaatti naannessan namoonni bukkee qaban. Hidhaan kun yoo isa fuudhe immoo attam goonaa jedha qeesiin bakka bu'e sun immoo.